isimmaan sun anammoo garaana jabeessaa jirtan maaliif ani intaloota na ofii kiyyaa qullaa deemee achitti osoo adda baanee jirru akka nugusaatti deemi dalagadhu jechuun hin wallaallan. Deemi dalagadhu akka namaatti jiraadhu jechuun hin wallaalle. Hin wallaalle baran. Kaleessa hojii nyaannee hojii dhuyne har'a jireenya baqaa keessatti argite hireen adda nu baastullee nama gadi ta'uu hin qabdu jedhee namaa olitti sii jiraachisaa jiran. Ilmi namaa akka horiitti mana warra kireeffatee nama 10 hin gala. Kophaa isii jiraachisaa jiran. Kophaa isii mana guutuu appaartaamaa guutuu kireessefi appaartaamaa guutuu appaartaamaan biyya kanatti birrii meeqa akka ta'een beektan fooqii guutuu jechuudha. Mana kifilii 2 ka qabu saalonii ka qabu mana fincaanii ka qabu mana seeftii qabu. Har'a garuu ofii isiitii hoolayyiin jechuudha. Mana citaa raammoo keessa irra tuulamte akka hoolatitti jiraata. Waa'ee nama seeftiin jiraataa jiru rakkattee dhiyaasa. Situ rakkoo keessa jira obboleessa obboleetti rakkoo ta'e keessa bahi. Situ rakkoo keessa jira. Bahi rakkoo keessa. Ofii keetti rakkoo keessa jettee rakkoo nama biraa haasofta. Kana rakkoon mana viillaa fi algaa siree jireenya kee keessatti. Ati irra rafteen beekne irra raffisaa jira. Aanaa barkaan akka gochaa jiru sii miti. Aanaa bar deem mana kee nu garsiisi jedhaanii dhaqaatiniin. Mana eenyu keessa hin jiraanne keessa sii ka jiraachisaa jiru aana si'ii miti obboleessu. Aanaa argaa jirtu kana ilaa ammaatti. Miirre dhugaan keessarre mii namnummaan dhugaa keessanii mu tokkochi maan dhufne maa kophatti mana bane. Asirratti anatti ni muufu. Mee jarana kanuma naa hima hin jiru bar. Dhugaa san dhabe bar. Isinillee dhugaan bar. Maaliif dhugaan barbaanne re? Dhugaa wanti isin hin barbaanneef maal? Girriin hin qabbanaa dhugaa. Lolli waraan banaa. Wallaahi jechuudha. Bae isin daba qabdi. Daba. Isin daba qabdi. Dabdi isin qabdu maa inni? Yookaan wanni taa'ame kun dhugaan jettuun. Yookaan dharan jettuun cal'ifteetteetti. Maaliif? Gurra barbaaddi ta'ee hin jaanjeensan ta'ee dhara qabdi ta'ee isii fi rabbitu beeka. Dhugaa jiru hin dubbattu bar rakkinni isii kana. Akkana ta'ee akkanatti miidhamee dhugamu sanillee yookaan hin dubbattu. Yookaan lakki jara kenna dubbiin tun dharaa dhiisaa ka jedhullee hin dubbattu. Mee amma akkamitti duuba akkamitti ta'a? Namni asii baqataa jiru namni asii dhiyeessaa jiru dhugaa ofiillee baruu hin barbaanne. Akkamitti dhugaa itti himnaaf dhugaa galchinaaf. Mee kan manaa hima. Mee dhugaa isinitti mattee jiraam. Warruma amma hunda caalaa warra na arrabsu ammaa na ayyaamne dhiisi ka isii rakkoo hin qabu. Isii dhamaastanii jirtanii dhamaattu wallaaltee siigalee calliftee taa'aa jirti. Warra na arrabsu. Warra amma akka namittiin asraa'aniin dullattiisan isii fi gara laafoo. Gannii jedhanii takkallee namittii gannii jedhanii takka su'uudii kana. Dhugama qabdu san mee namnummaan irraa bartan maa asii anatti naasufte. Kijibdanii diniin gamana banattanii yoo hin qabanne akka Oromoottis ta'ee akka itti dhiyaattanitti dhaaba. Hin dhaabdan taanan xiqqeenya isiitiin gadi ba'an. Xiqqeenya isii. Namitti safuu hin beekne. Namitti haala hin qabne. Ka argitee miiran masakamtu. Miira san keessaa bayyeenan si keessa qabbaneessaa miira san. Miira san of keessa qabbaneessa dii. Dubbii kakaafti gisee baay'ee. Amma durallee isitu mucattii nagaan taa'aa ture. Ibiddetti gosee maraachanii ture.
mucattii nagaa hin teettu. Beeyti mufuraa'ulee isiin maal akka taate nama akkamii akka taate isiin nama akkamii akka taate kaleessan beeyti waan ofii isiitti amman dubbadhu wallaahi amman dubbadhu kan afaanii bahe afaanitti na haa deebi'u amman dubbadhu garuu amma warra gaafii qabanirraa gaafii qeebaluu barbaada karaa nagayaatiin kijiba dhiisanii inni dhumarra isinii jechuu barbaadu tokko hin dagadhe soorii inni ani jechuu barbaadu maa inni jireenyi tokko erga itti seename maaf jiraatamaa akka jedhuu tokkotu deemama maaf suuraan nuti gadhiifama maaf viidiyoo obboleettii koo namni tokko bultii keessa gaafa seene bultii san ormatu sii hoogganaa akkasitti fakkaatetti hoogganamta. Anaafi amma siiduunaan jaarsaaf jaartii ta'uu haalama duniyaa isintu bare ofii barattani erga bartanii mootummaa akkana wajji goota maa akkas maal jechuudha kun mee maal jechuudha gaafii akkamiiti kun umufraa wal akkanaafisii waliin jirru hin beektu maal dhokadhee jiraachaa jira akka anaafisii wajji bulaa jirru hin beektu akka anaafisii wajji bashannanaa jirru hin beektu hin beekti. Duuba isin maaltu isin cinqe isin beeyti yoo kana ta'e jechaa hin jirtu isin maaltu isin cinqeeti anamma fakkeenyaaf isin gabbaatee osoo heerumte maa heerumte dhee gabbayee booyaan barnaa ajaa'ibdani akkamitti isin heerumte jedheetin inni mimmaan gadi harcaasamoo akkam bar dhugama isin boottaniif wallaaleyan wallahi billahi በጣም እኮ ነው የምትገርሙኝ ባየት እኮ ነው ባጅራን ጋቢ ቆ ወርባዳማ ነገርሱ ማል ዘን በርባዱ ራኮን ታአሜካና አት ራኮ ከነ ራቁ በቃብዳ ጀተኒ ነመነጋፈ ቆ በርባዱ ነመ ቶኮ ነው ሲንጋልጃ የቻላ መሰዲ ቆፈና ደብስተኒ ነጋፈተኒ አኒ ሲኒ ደብስ ሜዮ ዱጋ ጅሩ በርተን አባናቃ ደሰ ጅራ warri isinii amma maqaa kaase kun eessa jira miila ofii baafate maaliif tilmaama jilmaa haasa'a ture ka waa irraa quban qabu yoo amma dabira dhufee hangaafii wayii gaafadhe waan naa deebisu waan hin qabneef luka ofii shanirra galchee narraa deessee jira warra nama maqaa naafidaa deessin kadhe kun maa deessi wanta irraa quba qaban takkatu hin jirre kanaaf deessa waa takka gochuufi warra hin dandeenye kanaaf deessa. tokkoffaa irratti yoo maatii ummufiraa olii waliin jiraatte tana suuraa waliin hin ka'in wanni jedhu hin jiru bultii keessattis hin dhageenye waan hin dhagahin ammoo namni ammoo ajandaa yoo nurraa qabbanaayaa dhugaa jirru hin barru akkanuma moggaa deemne reediif siiduuna arrabsaa jiraanna yoo jettani wen rakkoon qabu kun jiraadhaaf fooloo itti guddifadhaa amjooyin itti ta'a mataa itti jedha dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko ani wanni na dhibu ani yeroo hedduu yoon dhugaa dubbadhu namni natti aaraa natti gubataa farsaan kun nama badaadhaa minaamin jiran amma reefi tanaan dubbannaan akka jiruun keessa na bilbileessi ajjeesuu qabnaa du'uu qabdaa minaamin warri jettan rakkoon qabu du'uun inni ajjeefamuu waan akkasii rakkoo hin qabu sun dhugaa dubbachuu jecha namoota gurguddaani waan akkanaatu hin dubbatan jedhin fa'aatu na gaafate dhugaa dubbachuu du'uu qabdaa. Dhugaa baruu birrii malee. Dhugaa baruu kanaa jennaan ammootu dhugaa dubbachuuf namni tokko jireenya eega bultii itti seenee wanni duraanuu yookaan ammoo bultii takka namni yeroo seenu gammachuuf itti gammaduuf itti jiraachuuf ittiin sammuun isaa ittiin bashannanuufi malee mana keessatti hidhamee ammoo akka ammootu uummanni keenya dhugaa dubbachuuf narrallee laalinaa uummanni si koomandoo itti deemu jiru kunitti waan nusi hin jenne dalagii waan nusi hin jenne nyaadhuu jettan akkas jiraatan amma reediidhaan akka jechuudha akka nusi hin jenne rafii gizee nusi hin jenne sa'aatii nusi qabne itti ka'idha. Inde maal jechu ummufuraa ol bichaa waliin fotoon haa ka'amu siiduunaa waliin fotoon hin ka'amu jechuudha. Kuni waan afarso garalaafoo achi teettee na dhageeffataa harta achi teettee na dhageeffatanii koota sitti gaafii na gaafadhu. Maana dhageeffatu na gaafadhu gaafii qabdu. Yoo ajandaa kana hin barbaanne yoo girgirrii akkanumaan na jalaa qabbanaa jettee sodaa hin qabaanne kootu reedii akkana naan jedhame akkami. Akkastu akkana ta'amaaraan nu akkana nutti fakkaate akkami. Gaafii akkatti nama gaafatan malee haqa baruu osoo hin barbaanne teettanii waa'ee namaa akkamitti haasoftan haqa baruu isinuu haqa baruu barbaadanii
akkamitti waa'ee nama tokko haasoftan ayyee amma la gara laafoon na dhageeffataa raasi maana dhageeffata dhufee nan gaafatu waan akkatti haasawsan na gaafatu dhaqaba bar innaa Inni sirriidha si gaafatu qaba.